kilaashii kume tabbiqeenyi dhaanii xiyyaara buusee binaamni jettee barreessitoonni seenaa nutti laaxoo osoo hin taane seenaa dhugaa ta'e riil kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kan Abbaa Jifaar waan baay'eedhaan si takaraakkaruu danda'a. Mee goota Oromoo jettu hayyuu Oromoo jettu akka Abbaa Jifaaritti qabatamaan fudhadhu kottuuti nun takaraakkare. Nu waliin dubbannu nu waliin gaafiif deebii godhu hin qabdu. Waan hin qabneef waan ittiin nu wattu waan hin qabneef baastuun kee maalidha arraba dheerachuu suuraa gad deebisuu hawaasa arrabsuu nama abshaala sana arrabsuu hin qabdanu. Fakkeenyaaf goota akka Abbaa Jifaar kutaa kamiin kutaa Oromiyaa kamiinuu keessaa naaf fiduu hin dandeessu. Kamiinuu keessaa naaf fiduu hin dandeessu. Amantaa ati har'a hordoftuu Abbaa Jifaartu jabeessee asiin ga'e. Jaallattee jibbite jechuudha. Siigalee sheekota darasaa biyya keessanitti erganii jechuudha. Akkaataa oduun itti waddaatamu quraana isin qaraa'isaa turan hudduun akkamitti akka hirkatamu isin agarsiisaa turan isin barsiisaa turan. Siigalee dhaltuun akka sharmuuxaa taatee nama rakkisee bakka qunxurroon akka irraa muramu qabu barsiisaa turan. Siigalee sarraatenyaa biyyatti erganii jechuudha. Siigalee nama sana godhaa ture Abbaan Jifaar. Mee goota kan dhageetii siigalee ummanni isaanii akka hin rakkanneef Afrikaa darbanii Eeshiyaa keessatti nama hinsaa ganabbeedha isaan jaarraa sana keessatti siigalee jaarraa sana keessatti jechuudha. Bara hajjii miilaan deemamee dhaqabu jechuudha. Siigalee fidimee goota kan dhageetii kan akkana Oromoodhaaf hojjete. Siigalee goota kan dhageetii kan akkasitti Oromoodhaaf hojjete fidimee. Goota kan dhageetii fidi gaafa jedhame akkasitti Amaara 18 ajjeesee Amaara 20 ajjeesee osoo lolu miilli isaatti kan tala'ee mana ga'ee miila ofii arge. Namni miilli itti citee mana ga'ee miila ofii arge. Maaliinuu akka deemee gala Alla Kariim. Alla Kariim Habiibi kalaas. Siigalee firaashii fi maaloo mindilibsii walitti xabaxamee Xaaliyaan irraa ka'ee Itoophiyaa gale. Xaaliyaan irraa ka'ee Awurooppaadhaa Itoophiyaa. Seenaa akkasiitiin dhaloota shawwaddu jechuudha. Seenaa akkasiitiin dhaloota kana shawwaddu sin. Seenaa silaa ittiin boonuu qabdan. Seenaa silaa sabaaf sablammiin biraayyuu isiniif amananii fudhatan. Amma fakkeenyaaf waa Abbaa Jifaar Tigree bira deemtee yoo dubbatte akkanatti gurra gaditee dhageessi. Maaliif hin beekti waa'ee isaanii. Siigalee hin beekti waa'ee Abbaa Jifaar jechuudha. Amaara bira deemtee yoo dubbatte si dhageessi. Dabuub bira deemi dubbatu si dhageessi. Hin beekti waa'ee Abbaa Jifaar. Waa'ee goota ganda keessaa mukarraa mukatti utaalaa ooltu qamalee fi jaldeessaa waliin ooltu yoo deemtee dubbatte maal nama isa maali? Eenyu sii beeka? Hin beekama dhugaa. Andi waan dhaloota dhufuuf bakka bu'u tokko wanti jarri hojjetan takka hin jiru jechuudha. Dhalootaaf ati goota jedhamuudhaaf ati nama seena qabeessaa jedhamuudhaaf hayyuu jedhamuudhaaf waan dhaloota fuulduratti dhufuuf fayyadu tokko hojjettee lafa keessee darbuu qabdu. Siigalee dhaloota fuulduratti dhufuuf waan fayyadu tokko waan dhaloonni sun ittiin si yaadatu. Fakkeenyaaf hamma addunyaan kun jiraatu durasii Abbaan Jifaariin dhaloonni dhufu hin dagatu. Sababni isaas gaafa Makkaan neettee bakka boqonnaa isaan uummata musliimaatiif ijaaran gaafa ilaalamu dur jaarraa akkasii irratti namichi mootii Abbaa Jifaar jedhamu tokko dhalataan biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessaa godina Jimmaa bulchaa ture tokko nugusa ture tokko akkasitti uummata isaa boqochiisuudhaaf iddoo akkasitti waan akkasii godhaa ture. Hawaasa naannoo isaa akkaataa albaatii talba'anu uummata calliseedhuma mana keessaa gadi ba'ee boroo ofii albaatiidhaan balleessu qe'ee ofii albaatiidhaan balleessu akkaataatti Sintibeetii qoffaranii albaatii talbaan barsiisaa ture. Siigalee akkaataatti sintibeetii ta'an akkaataa uummata baala waleensuutiin hudduu ofii soqee kintaarotiin fixaa ture. Siigalee kintaarotiin fixaa ture akka dhibeen kintaarootii Oromiyaa keessaa dhabamu bishaaniin hudduu miicachuu kan barsiise nama barsiise nugusa Abbaa Jifaar kan jedhamutu jira jedhamee jaarraa kamiinuu fuulduratti ni yaadatama jechuudha. Gootonni keessanoo maaliin yaadatu? Fakkeenyaaf ekeleen osoo loluu miilli isaa citee mana ga'ee arge yoo jette dhaloonni dhufu dhaloota cimaa waan ta'eef akkamitti siin jedhala? Indeet asraddaan isti jedhala. Akkamitti miilli citee mana ga'ee miilli cituu isaa baree siin jedha sirkatti qaba. Hin ta'uu Abbaa Jifaar mana dhaloonni sirkatti qabu jiru. Akkaataa hudduu dhiqatan kan barsiise hawaasa kana yoo jedhe
Saa dhugaadha. Uummanni kun uummata faaraa, uummata yeroo sanatti teknooloojiin illee maalillee hin jirre waan ta'eef jaarraa sana keessa waan jaarraa sana googlirra yoo galte waan argattuuf ijoolleen amanuu dandeessi. Abbaa Jifaar kan nama asirrajaa nu yaadu. Kan jira kanaa garuu waan ittiin argattu hin jiru jechuudha. Forsaat maatar osoo ummata Jimmaa kan akka diinaatti adda baafattanii qabachuu dhiistanii, osoo Abbaa Jifaarii kan Jimmaa qofa gochuu dhiistanii, osoo hawaasa Jimmaa kana ittiin inaaffaarraan kan ka'e irraa dubbachuuf irraa maraachuu dhiistanii akka Oromootitti, akka nama amantaa waliin qabu tokkotti, akka nama aadaa waliin qabu tokkotti, akka nama waliin jiraataa jiru tokkotti, akka galata isinirraa qabnutti, akka gaafa bukkaatan walitti isin sabassamnee isin nyaachisaa jirrutti, akka gaafa bakka itti aara galfattan dhabdanii walitti isin qabnee bakka aara galfii isinii kennaa jirrutti, akka hudduu dhiqachuu isin barsiisnetti isinii galee, akka biyya bulchuun akkam akka ta'ee Oromoon yoomiyyuu biyyan bulchamu jedhamee isinitti zaatamaa ture, biyya bulchuu akka Oromoon danda'u ilmi sanyii mootii dhufee isin agarsiisee galata isinirraa qabnu tokkotti nu kabajaati, nu jaalladhaati, nu waliin jiraadhaa. Bakka isin caallaa akka isin caallu amanaati nuti keessanii. Nuti Oromoodhaa olii miti, Oromoodhaa gadi malee. Si galee Jimmummaan Oromummaadhaa gadi malee Oromummaadhaa olii miti. Sane ni beekna namuu eenyu nuuni hubata. Si galee akkasitti of beekaati kiyyaan obboleessa koota Oromoo ka Muslimaa ka aadaa waliin qabnu ka eenyummaa waliin qabnu ka kaleessa akkatti hudduu dhiqatan na barsiise abbaansaa akaakayyuun isaa ka akkatti albaatii alba'anu abbootii koo barsiise bara abbootiin koo kintaarotiidhaan dhumanu akaakayyuun isaa immoo dhufanii akka baala waleensuutiin hudduu taragachuu qabdu akkasitti alba'uu qabda akkasitti fincaanuu qabda jedhee akaakayyuun isaa abbootii kan koo barsiisaa ture jedhi amaniitii si waliin Oromummaa kiyya fudhadhee si waliin jiraadha jechuudha. Kulloo maaloo maaree jettee mooraalii na cabsita taana mooraalii kee cabsa jechuudhaanis. Mooraalii kee cabsa jechuudha. Si galee bataa mooraalii kee sin cabsa. Ilaa namni madaa qabu madaa namaatti himu. Nuti amma fakkeenyaaf madaan qabnu si galee nuti warra seenaa akkasitti qabnudha ilaa. Nuti waan ittiin nu cabsitan waan ittiin nu qeeqxan takka hin qabdan. Mee dhalataa Shanangi mee dhalataa Jimmaa Abbaa Jifaar kan maqaan irratti jijjiirame kan giddiidhaan kirriin itti hidhame kan dirqamaan lafti isaa biyyi isaa irraa fudhatame tokko naaf fidi hin jiru ka. Forsaat maatar bara sana kan biyya bulchaa ture Abbaa Jifaar kanadha. Siyaasa walawwalu ishee agarsiisa suuraa isaanii. Si galee kanadha laalila. Girmaa Mogosii dhumti isaanii ilaalbannaati. Ati koo kana ittiin boonuu qabda bara. Yaa afaan Abbaa Jifaariin arrabsitu. Yaa harka har'a Abbaa Jifaariin garagalchitu. Ay wallaaluma, ay wallaaluma.